Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Gorsa gabaabaa waliin qoodamnaa. Innillee jireenya kee keessatti namoota akka ati of shakkitu godhan yookiin namoota poteenshaalii kan keetitti hin amanne yookiin namoota poteenshaalii kee hin argine namoota akkasiitiin jireenya keessa raawundiif hin godhin. Sababiin isaa namoonni ati yeroo baay'ee wajjin dabarsitu ilaalcha tufiif qabdu irratti dhiibbaa guddaa geessa. Sababa kamiiniyyuu haa ta'u namoota shakkan, namoota dandeettii kan kee xiqqeessan, namoota akka ati of shakkitu godhan, namoota sitti hin amanneen jireenya keessa raawundi hin godhin. Yeroo kan kee namoota akkasii wajjin hin dabarsin. Namoota akkasii wajjin yeroo kan kee dabarsuun karaa sitti dheeressa. Deemsa kan kee karaa sitti dheeressa. Daftee bakka ati ga'uu barbaadde san akka ati hin geenye si godha. Kanaaf namoonni ati naannoo kan keetitti eeyyamuu qabdu, namoonni ati jireenya kan keetiin sarraawundii godhuu qabdu, namoota poteenshaalii kan kee argan, namoota kennaa kan kee hubatan, namoota haasofni kee galuuf, namoota waamichi kee galuuf, yookiin namoota bakka ati ga'uu barbaadde san gaanii jiran, namoota akkasiitiin jireenya kan kee sarraawundii godhu. Maaliif iddoon ati ooltu, ilaalchi ati keessa dabarsitu yookiin namoonni naannaa kan keetitti yeroo baay'ee argaman ilaalcha kan keetirratti dhiibbaa guddaa qaba. Kanaaf nama guddaa ta'uu yoo barbaadde bakka ga'uu qabda yoo ta'e baay'ee of eeggannoo gochuun baay'ee si barbaachisa. Maaliif odoo hin beekin, odoo hin hubatin ilaalcha namni si qabu ati deebitee ofii kan keetiif yaaduu jalqabda. Gaaf ilaalcha yaaduu jalqabde lafa kaayyoo keetiin geettu.